inshallah rabbiin jedha garuu addan baafanne adda sinii baasa fooloon atolcha guys sanyii kiyya kun qabatamuu qabaa na hordofuu qabdanii na jajjabeessa xiqqaatee mul'ataa jiru seenaan keenya seenaa guddaadha nuti ilmaan shan walirraa arganne alhamdulillahi rabbil alamin wal jaalanne wal jibbine waliin jiraanne waliin jiraachuu baanne gargar baane gargar bahuu baanne gonkumaa anaaf isa wanti adda nu baasu hin jiru jechuudha kanaafuu tiktookii kennuun hin guddifatiniiti si gahee jira si galee dhimma ani hin beekne yoo ati beekte ana mootu isaa waliin asirra saarii damee afur isa hammadhee isinii taa'uu hin danda'u muknaatuma biiziidha shi wallahi dirqama laazim akka namni naa beekutti asirratti ta'anillee niin fedha fedhiin kan koo abbaa warraa kiyyaa waliin maatii uffadhee wallahi lazim asirratti waan fene waliin haasaa kolfinee taphannee ijoollee kennaa waliin isinii gal anuunin fedha garuu ammootu egaa waan hin danda'amne tokko waan gara rabbiitii dhufe tokko ammaal gochuu danda'a nu asirratti olaammachuu hin dandeenyu wal dhungannee postatuu hin dandeenyu bakka haala jireenyaati anaaf abbaa warraa kiyyaa hadhas borus wal biratti nu arguu hin dandeessanu gonkumaayyuu sababaan isaa maaliif akka ta'e ammoo adda baasee isinitti himuu hin danda'u kolfaatuma haasa'inaa golwa mee rabbeedhaati namni 800 kun koppii liinkii naa godha bilis ummata kiyya qashti koppii liinkii naa godha isinii galee wanti isin ana ittiin na gargaaruu dandeessan wallahi billahi akka aniif maatiin kiyya akka isin jaalannu osoo beeytanii warabbal kaaba warri biyya alaa jirtan hundi keessanuu silaa lukaan dhuftanii nu daawwattanii jechuudha wallahi riyaati yaale sila gaafaan kee wanna tokko gadhiisee isin gammaddanii du'aayi nu gootanii nu jajjabeessitan ani mimmaantu na hudhaa jechuudha warabbal kaaba taniinu an osoo maaltuyyuu na mudateetu sababaa keessaniif jecha an homaayyuu wantin haasa'uun jiru maaliifi gaafa an beela'u gaafa na dhukkubsadhu gaafa na rakkadhu isintu naa waliin na cinaa jira waan ta'eef rabbii gaditti anammootu kabajaa keessaniifu osoma maaluu uumame yaa'u kara rabbiitiin waan dhufu hin beekamu isinii galee ilma namaati ilmi namaa ni dogongoraa namni nama ta'een dogongorin hin jiru saaho lamaa isaaniin dogongore haati keenna tumamaa arraffamaa wal gadhiisaa mana ofiitii baatee baatii jaha baatii torba waggaa tokko maatii isii bira teessee walii araaramti jechuudha anadha jaarsa kiyyaa waliin wal lolee bar jaarsi kiyya nagatee narra fuudhe isinii galee akkas na godhe amma jaarsi kan koo kun osoo nagatee osoo jaartii mitiita jechuudha warqii fincooytoo doo fuudhe waliin nin jiraata jettanii ni yaaddu laa ni yaadu anillee jechuudha sammuun kiyyayyuu naan heeyyamoo jechuudha meebi guyyaadhaaf waliin jiraachuu danda'a garuu ammoo zalaaqii wanti isaan waliin jiraatan hin jiru jechuudha ana haadha ilmaan isaa haadha dhiiraa yoo gatee bahe ofii dhabe ofii dogongore ofii isaatiif miidhame mala an wanti na miidhu hin jiru haati dhiiraa kufteen kufte ilmaan kiyya gaafa guddatte jechuudha hin beeytan isinuyyuu waan gootan saniifuu haasaan baay'atee farreedhaan hin fe'an ilaa amma nama 800 rabbiidhaati koppiliinkii 5,000 seensisa ammas borus rabbii guyyaa qiyaamaatti si kennadhee jira deemiiti yoo na jala jiraatte yoo na dhaggeeffachaa jiraatte suuraa ilmaan kiyya ati jaarsa biyyaa miti ati manguddoo miti ati maali ati si jamaratuu waan nama isa jaallatee dhabeeyyuu atuu nama isa jaallatee dhabeeyyuu Cigalemi ofii keetii faana gorortee dadhabdee waan gootu dhabdeeti gaadi miidiyaa ati haadha ati maali si jammara ati maaliidha ka iccitii kiyya naa baas ati maali jaarsa biyyaatii miti manguddoo miti sheekii miti qeesii miti obboleettii tiyyaa miti haadha kootii miti abbaa kootii miti hiriyaa tiyyaa miti fira kiyyaa miti wallahi warri abbo akka onnee ummata oromoo cabsite onneen kee hacab wallahi laazim baay'ee akka ati isaan cabsite viidiyoo tallaalanii akka isaan rifatan jiruu kee keessatti gammachuun argatinati wallahi rabbii kiyyatti kakadhe gaafa viidiyoo suuraa ilmaan kiyyaarra du'aa akka kiraarii du'aarra keessu argu wallahi laazim jechuudha afaan dhiiga natti dhaga'oona afaan kiyya nadha illee anechuun ilmaan kan koo baay'eedhaan kan hin jaaladhu kiraarii du'aarra maaliif naa keessi kiraarii du'aarra ndee an osoo jaarsi kiyya hadhas borus isinima jaarsi kiyya yoo fooqirraan na darb ana qofarraa haasaa rabbeedhaati ilmaan kan koo lubbuudhaan amma an hammaan lubbuun jirutti suuraa ilmaan kooti waan fedhi yoo beetan sirbarra iyyuu kaadha sirbarra
waan garagar waan baay'ee irra godhadhaati kaadha YouTube iyyuu waan keerii godhaati itti shakkaladha garuu ammoo hazanii irra hin kaayinaa isiniin jedha yaa jamaa maatii qaba abbaan kan qoonnee dhukkubfata maatii dadhabaa qaba isinii galeeme namni sa'aatii kana keessa waan saayikoon baay'atee jechuun deddeemee jira namni hin arga waan ta'eef anammoo maatiin kan koo ega gaafa guyyaa ilmaan kana argadhuuti bu'aa bu'ii baay'ee dabarte abbaan kan koo lafa gurgureete kan inni na nyaachisee na obaasaa jira jechuudha. Isiin ammoo deemtee suuraa ilmaan kiyyaa gaddarraaf kiraarii du'aarra yeroo keessu warra ammoo asuma jala deemtanii afaan bantanii jechuudha bilookii jala kaa'ee isinii galee kiraarii du'aarra kaa'adhaa isin hin jenne. Oduu amma namni tokko gaafa ka'ee wanta tokko haasa'u isin hin amanina hamma wanta tokko isinitti madhutti gaafa wanti hundi isaatuyyuu huyna kan kooti ol ta'e anuyyuu gabbayee isinitti madha maaliif isin anaaf waan hunda koodha. Uummata Oromoo jechuun anaaf haadha kooti, abbaa kan kooti, jiruu kooti isinii galee seenaan isin hin dagatu jechuudha isinii galee. Kanaafuu wanni an jechuu barbaadu warri ammoo atuu suuraa ilmaan kan keetii ni poostetta warri isin naan jettan ilmaan kan koo suuraa ilmaan kan kooti thank you haadhoo koo thank you suuraa ilmaan kan kooti wanni an poostatuufi ummanni Oromoo bu'aa bu'ii baay'ee naa waliin dabarse an ummata Oromoo irraa ilmaan kan koo dhofkadhee eessayyuu bakki an geessu hin jiru waan ta'eef sabni kunillee naa waliin guddisaa jira waan isaan na nyaachisanii na obaasanii galata rabbiitiin asiin gahe waan ta'eef ana ilmaan kan koo ummata Oromoo irraa dhofkachuu hin danda'u kanaaf ijoollee kan koo suuraa isaanii ol baasaa viidiyoolee kokolfanii taphatanii waliin kolfaa taphachaa ala ba'eendo ani wanti ala bashannanee ba'uuf yeroo nuti fiffiinu jechuudha. Wallaahi laazim akka yeroo nuti fiffiinu yeroo nuti kolfinu akka isin laaltanii gammaddanuuf nama baay'eetu nama akka malee nama nu jaalatutu jira. Kanaaf malee inni akka isin kiraarii du'aarratti naa hiituudhaafi akkas isiniin jedha warra nu jaalattan warra nu kabajjan rabbiin isin haa jaalatu rabbiin isin haa kabaju. Warri ammootu rabbii jedhaati akkaawuntii kiyya riippoortiin irratti godhaa jirtan rabbii isin uumeen isin qabee dhiitaa Oromoo koo wanti akkanaa kun bareedaa miti rabbi isin gaafataa hadha isin namni kana si godha sana si godhattanii akkaawuntii kan koo riippoortiin irra godha meebiyaan kan birallee banachuu danda'a rakkoon qabu yuutuubiillee ni fayyadama laayiviillee gara feesbuukiitiin seenuun hin danda'a garuu ammoo maal isinii godha riskii daa'imman kanaa qabdan mee wannummaan isinii godhu maali Neko mataan nubuwa sasa buna kitata. Kopi linki na goda. Mafi baby. Asumanu surprise isinitti ma. Inshallah goya. Koya mataan na dhukkube surprise isinitti ma copy linki rabbeedha copy linki kuma kudhan nagalcha surprise na godha namni bi bai geeminatti haalu godhatti kun nama lama sadi qabatte gaddeebituun kun hiriyaa nama seeti sila saarii damee bullaayi fi kanarratti nama laalta nama guddaadha baran hai amma namni 800 kun hundinuu warra na jaallatu wallahi rabbi si na jaallatu osoo isin beekee hunda keessan dhufee keessaan isin eebbisee du'aa isinii godhe yookaan ammoo as jiraattanii isin wallahi namni biyya biraa jiru kun bar hundinuu na jaalata rabbal kaaba. Maatii na jaalannaan nan gahu. Wallahi baay'ee tokko na jaallatu rabbal kaaba. Ay mee warri kaayiroo kunoo akkanatti na jaalatan maan rakkoo qabu. Warri kaayiroo maatu ka jiraati miidiyaa kanarraa na balleessu. Maatii wanta gaatu jaalatanii beekan. Asumaanuu ammallee inshaallah yoo rabbi jedhee baatii 6-7 booda ishururuu lijee ishururuu maamush wallahi siifuun ammas likeerdii cabsoo idii eegaa inshaallah amma guyyaa sadii yaa koppii linkii naa godha guyyaa sarpiraayiziin guyyaa sadii boodaadha inshaallah maazallaa
Masyaallah. Surprise dah surprise singko dah wan bareda dah guya sedi ko fane gadda insyaallah biiznillah izni rabbi di. Ko biligi kuma fudan na sen tuka. Ni latte na dabba ke ba e ha ke na tuka. Gani wani da surprise hanna. La la yo na gani ma kana da na lewa ki ni. Kana